Hayya dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya guyyaa har'aatiin nama tokko qabannee Oromiyaa magaalaa Nageellee Arsii irraa isinii dhiyaannee jirra. Innis obbo Tashaalee Hamdee jedhamu. Obbo Tashaalee Hamdee nama hojiilee garaagaraa naannoo Oromiyaa keessa deemuun hojjetanii. Mee asii obbo Tashaaleen eenyu jechuu irra mee inni jalqabee akka of nu ibsu affeeraati. Obbo Tashaalee atillee waamicha Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan siif godhe fudhattee dhiyaachuu keetii fi horii bulii deebanii siin jedhaati. Mee obbo Tashaaleen eenyu dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaaf of nu ibsa. Ayyee galatoomaa duraan dursee Oromiyaa Miidiyaa Dijiitaal irra naafiruu keessanii galatoomaa ulfaadha. Akkuma isinuu gaaftan maqaan kiyyaa Tashaalee yookaan Tashoo Hamdee jedhama. Dhaladhee keetti guddadhe Oromiyaa godina Arsiidha. Ana nagee Shashamannee dhaladhee Nageellee guddadhee namoonni baay'een Nageellee istil na beekuu jireenyi kiyaalee Nageellee keessa jiraadha. Hojiin hojjetaa ture mana mootummaatitti waggaa hedduu hojjedheera. Mana mootummaatti erga baheen booda NGO garaagaraa qacaramee hawaasa gargaaraa tureera. Erga NGO garaagaraa keessatti hawaasa gargaaraa tureen booda akka faranjootaatti 2022 beela naannoo Booranaatii fi naannoo Arsii kana qunnamaa tureen yeroo sanitti nuti NGO irraa riizaayin goonee yookaan gadhiifnee qe'ee turre deeggarsa hawaasni sikkoo mandoo biyya alaa yookaan daasporaan jiraatu nu taasiseen uummata keenya gargaaraa turre. Uummata aanaa Siraaroo, aanaa Shaallaa, Shaashamannee, Nageellee Arsii akkasumas Shawaa Bahaa gargaaraa turre. Erga achi gargaaraa turreen booda maqaa yeroo san gargaaraa turre maqaa sikkoo mandootiin. Maqaa sikkoo mandootiin gargaaraa turre. Gargaarree kaanee gargaarsan uummataan geennee yoo nu xumurree gara manaa gallu hawaasni maqaan isin baattanii dhuftan kun guddaa. Hojiin isin hojjetaa turtan kun baay'ee bareeda. Hojiin kun isin irraa deema. Itti fuufaatii hojii kana karaa seera qabeessa ta'een hojjedhaan jedhanii NGO yookaan tola ooltummaa dhaabbata tola ooltummaa qindeessaa misooma hawaas dinagdee jenna Oromiffaan yookaan immoo Ingiliffaan Integrated Socio-Economic and Environmental Development Organization jedhu. Kan mootummaa bira saniin nu beekan mandootiin kan nu beeku baadiyyaa keessattis magaalaa keessattis maqaa sikkoo mandootiin beekamna. Sikkoo mandoon nu waaman. Numaayyuu namoonni bilbilee qabatan Tashoo sikkoo mandooniiti kan bilbila ofiisee ba'an. Hojii nuti hojjetaa jirru amma hojii tola ooltummaatiin bakki nuti hojjetaa jirru ammaaf ka'umsarra waan jirruuf ana Nageellee Arsiirra jirra. Garuu eeyyamni keenya guutuu Oromiyaati yookaan guutuu Itoophiyaatiin ka humna waan hin qabneef yeroof amma godinuma Shawaa Bahaa Arsii lixaa lamaan kana keessa deddeebi'aarra asumaarra jirra yeroof. Kanatti aansee maal hojjattan waan jedhamu yoo jalqaba irraa kan hojii tola ooltummaa yeroo san bara 2022 waldaan sikkoo mandoo ka Minisootaa jiraatu, ka Atilaantaa jiraatu, ka Noorwee jiraatu, ka Kanaadaa jiraatu, ka biyya garaagaraa jiraatu mallaqa hedduu uummataaf dhangalaasanii midhaan isaan binnee haanota gara 5 raabsaneerra. Inni sun isa biraa gada barreen booda bara 2022 UNDP yookaan Geographical Environmental Facility dhaabbata jedhamurraa birrii miliyoona 1 walakkaa argannee ana Nageellee Arsii ganda mudhii arjootti hawaasni keenya leetoo hawaasaatiin akka danda'u reeyin binneerra, soolaarii binneerra, aadaa qusannaa barsiifneerra waggaa 2 isaan bira turreerra. Amma ammoo bara darbee magaalaa Nageellee Arsii keessatti deebinee yeroo 50 Awurooppaa Koomishinii irraa argannee hawaasa magaalaa Nageellee Arsii yoo xiqqaate haawwata 183 waldaan ijaarree qaama seerummaa kennee fi sidmanii yookaan mallaqa ka'umsaaf saniif ta'u qopheessinee fi ammatti waldaan kun ijaaree qaama seerummaa argatee mallaqa ofumaa achi walii keessaa ofumaa birrii isaa achi qusataa hawaasni keenya akka beekamu yoo gara mana baankii deemanii liqeeffachuuf ta'an waan qaba isaan gaafatanii mana isaan gaafatanii waan garaagaraa baankii ulaagaa waan hin guunneef hawaawwanni teenya keessattuu nu dubartoota irratti qusannaa irratti dubartii wajjin hojjannaa
Hawaasni 183 gurmaanii torban qusatu walii liqeessuu achuma deebisuu deebaa walii liqeessanii kan liqeeffatan kun immoo daldalaaf liqeeffatan. Hawwiin dura mana ooltu manaa baatee hojii daldala xiqqaa keessa akka hirmaatan. Aadaan qusannaa isaanii akka cimu hojii guddaa fi hojii cimaa hojjenne yeroo amma isaatti yoo xiqqaate waldaa 10 qabna. Waldaan 10 kun revolving fandii yookaan mallaqa naannawaa yookaan achuma deebaa ofiisatti walii liqeessan 18,020 akkas waldaan kun qaba. Kun ka ofiisaan qusatanii. Inni lammataa ammoo waldaan kun qaama miidhamaa harki caalu isaanii yeroo darbe qaama miidhamaa kanaaf miidiyaa garaagaraa irraa kan ta'an wiilcharii 51 kennanii raabsanii irraa fi gabaabinatti hojiin kenna. Hojii emerjensii irratti illee nuyi hojjenna. Kan jalqabnellee kan jalqabsiisellee sikkoomandoo hojii emerjensii irraa kaanee kan biraa hojii emerjensii irraa kan hojii qabeenya uumamaa bitaa jirra. Inni biraa leetoo hawaasaa kennaa qabeenya hawaasaa kennaa cimsuuf aadaan qusannaa akka dagaagu namni kenna hojii keessa galu mana akka bahu dalagatti akka hirmaatu dubartoota keessattuu cimsinee gara hojii galchaarraa kana jedha. Hojiin kenna hojii emerjensii yookaan hojii rakkoo yeroo gabaabaa irratti xiyyeeffannaa. Aadaan qusannaa kennaa akka cimuun goona. Uummanni keenya naannoo fi akka kunuunsuun goona waan eegalleerru. Waan kanneen irra bal'inaa hojjennaa. Inni walii hojjettan waan jedhuuf UNDP'n paartinarii kenna. COSAP jedhama, Consortium for Self-Help Group Approach jedhama yookaan ammoo warra garee ofiin of gargaarsaa kana Oromooti godhe yookaan garee ofiin of gargaarsaa kana cimsu jira. Isaaniillee wal deeggarraa qaama hedduun quba wal qabna. Bifa kanaan deemaarraa keessattuu qaama miidhamaa irratti xiyyeeffannaa guddaa kennee walii hojjetaarraa ammatti nageellee arsii mana qopheessaa fuulduratti ofiisin qabna. Kireeffannee jiraanna. Hojiin kenna kana fakkaata. Wanni fasiin taane yoo jiraate na gaafattee wanta Ayyee ulfaadhu galatoomii garuu xiqqoo viidiyoon yaa'u rakkisaa qaba. Intarneetiin kee dadhabaa waan ta'eef rakkoon jiru sagaleen hin jira. Suuraan viidiyootu socho'uu dide malee yaa'u sagaleen akka gaariitti jira. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya hanqina konnekshinii yookaan neetwoorkii biyyaati folchaa isiniin jedha. Sagaleen hin jira. Dhimmi guddaan dhaamsa waan ta'eef waa hedduu kaaftee wantoota hedduu kaaftee indoom ani akka gaafiif deebiitti wantoota ansi gaafachuu barbaade hundaayyuu kaaftee maqaa irraa kaasee akkuma beekamu hawaasni Oromoo keessattuyyuu naannoo Arsii waldaa sikkoomandoon baay'een isaanii ijaaramanii jiru biyyoota garaagaraa keessatti akkumatu kaaste irra guddinaan yaa'u yeroo baay'ee yeroo garaagaratti yaa'u si argaa waldaa sikkoomandoo Norway waliinillee gargaarsa geessaa turteetta. Akkasumas kan Minneapolis illee jiru as Jaarman illee jiru. Mee dhaabbanni keessan kun amma yeroo amma ICDO ka jedhamu kun amma fakkeenyaaf maqaan isaa for example sikkoomandoo irraa wanti daayiverti gootaniif akka dhagayetti gaafii hawaasaatiin maqichiisaa guddaadha jettee dhugaadha sikkoomandoo guddaadha. Isa kana gara ICDOtti daayiverti godhuu maaltu isin barbaachise? Maaf barbaachise? Maaliif akka sikkoomandoo itti fufuun maaf dadhabame kanatti maqaa jijjiirattanii jechuudha. Maaliif hawaasni tokko hawaasa tokko tajaajiluuf maqaan murteessaadha. Akka organization akka dhaabbata tokkotti maqaan murteessaadha. Isa kana akkamitti ilaaltu maaltu waan kana godhe ka jedhume na ifa brief na godhe. Yeroo sani haalli siyaasaa rakkoo ture. Yeroo eegalu san yeroo sochii qeerroo ture. Yeroo sanitti baanii maqaa sikkoomandootiin eeyyama baasuu illee xiqqoo chaalenjiin godhaa ture. Eegallee ture. Maqaa lagaa, maqaa sabaa, maqaa gosaa irraa bilisa osoo ta'e yoo jedhanii chaalenjiin kun namaa ture. Maqaa sikkoomandoo saniin itti deemuu barbaadne turre. Xiqqoo chaalenjiin qunnamee jennaanii
gara ICT deebina. Ammallee taanaan maqaan keenya hawaasa biratti sikkoo mandoo. Akkuma dheengadda miidiyaa telegiraama godina asii argaa turtan san ICT yookaan sikkoo mandoodhaati hawaasni maqaa keenya kan kaasaa ture. Yeroo san haala jiru wajjin ICT jennee yookaan dhaabbata qindeessaa misooma hawaas dinagdee jennee wanni baafneef tabba malaan baata malee humnaan hin baatu. Kanaaf haala jirurraa kaanee yeroo sanitti maqaa sikkoo mandootiin gurmaa'anii itti deemuun kun gatii isin kaffalchisa dhaabayanii warri eeyyama nu kennu sun waan nu gorseef yeroo saniiti itti deemuu hin dandeenye. Ammatti garuu maqaa kana jijjiiruu hin danda'amu waan jedhu waan lalu ta'a. Hundinuu akkuma kenna jirtee waan tarteef dabarte hin qabu. Inni biraa immoo waldaan sikkoo mandoo yeroo san nu bobbaasillee isaan eeyyamsiisuun irra jira. Maafi isaan ministoota ijaaramanii biyyatti illee ijaaramuu fi yaalaa turanii wanni kun wal dubbisuu waan gaafatu illee nuuf fakkaate gama lachittu waliinlee mari'achuu wal dubbisuun waan gaafa nuuf fakkaate kanaaf hawaasni keenyallee akka turruu fi akka waan kana dabnee eeyyama baafnee hojii kana keessa seennu dhiibbaan yeroo san raawwataa turan guddaa ture kanumarraa ka'eeti ammas taanaan maqaa lama qabna sikkoo mandoo fi ICT jedhanii maqaa lama qabna jechuu barbaadeeti. Bareeda dhugaadha atu kaastee maalii fi rakkoo maqaa lagaa maqaa maalii ka jedhu yeroo tokko tokko namoonni gara siyaasaatti harkisuu danda'u irra guddaa sikkoo mandoon siyaasaa miti haa ta'u maqaan maqaa ittiin dhalanne maqaa ittiin jiraataa jirrullee waan ta'eef isa kana akkasuma laallaa haa ta'u isa kana maaliif akka hondootti gaafiitti kaasee namni keenya namni tajaajila kana argatani namoota keenya baadiyyaati namoota isa saniin wal qabatee maqaan kun maqaa alagaati waan jedhuufi isa kana kaasee bareeda yoo danda'amee keessa deema. Maafi inni kun isinuma fayyada. Maqaan kanaan dhaabbanni maqaa kanaa ijaaramee jiru waldaan jechuudha. Dhaabbata waldaan maqaa kanaa ijaaramee jiru hedduudha. As biyya keessa jiru Noorwee keessa illee biyyoota garaagaraatti maqaa sikkoo mandootiin hawaasni biyya ormaa jiru ijaaramee jira. Oduu maqaa wal fakkaataa qabaatee akkuma maal jedha Oromoon meeshaa mi'a wal fakkaatu wal bira fannisanii jedhani. Kanaaf silaa wal gargaarsi illee maqaa kanaan hin jira jechuudha. Namoonni tokko tokko isa kana maal godhanii kaasu jedhee yaada akka kiyyattan dhaabbata biraa godhanii fakkaasuu warroonni yaalan jiraachuu danda'anii. Isa kanaaf bareeda. Akka biraa immoo akkuma atuu kaaftee yeroo garaagaraatti hawaasa biyya ormaa akka sikkoo mandoo ijaaramee waliin yeroo garaagaraatti hongee naannoo keenya mudateen hawaasni naannoo keenyaa yeroo harka qal'atee yeroo waan nyaatus jalaa diqqaatee guutuu dhabeelloo baate harki isaa wal hanqate ture. Yeroo kanatti hawaasni biyya garaagaraa keessa jiru hawaasni Oromoo sikkoo mandoo biyya garaagaraa keessa jiru gargaarsa garaagaraa isiniin kennee gargaarsa geessaa turtan. Mee gargaarsi suniin bifa kamiin yeroo geessitanii of dandeettaniiti mootummaa yookaan bulchiinsa naannichaa bulchiinsa naannoo sanaatiin waliin taataniiti moo yookaan koree addaatti ijaarameeti moo akka ifa ta'uu barbaade waan jedheef akkamiin geessitu waan kana yeroo geessitan? Waan baay'ee bareeda. Jalqaba akkuma odeeffannoon kun nu ga'e ergaan kun dhaqqabe jaarsota biyyaa hundeessine. Viidiyoon sun illee jira jaarsa biyyaa hundeessine akkamiin deemuu qabna maaliin deemuu qabna jennee jalqaba magaalaa Nageellee Arsiirratti jaarsa biyyaa hundeessine achiin booda Shashamannee irratti illee hundeessine. Jaarsota hundaa'ee jaarsonni kan hundaa'anii waliin mari'annee karoora baafanneen booda namoota waan kana hojjechuu irra muuxannoo qaban illee dubbifnee mari'annee teennee san booda warra mootummaa dubbifne. Warri mootummaa godina dubbifnee godinni go'oon nuun jedhee itti deemaa nuun jedhee itti deemnee mallattii sun daayirekt kallattiin warra midhaan irraa binne akkaawuntii dhuunfaa isaanii irra galchaa turre. Nuti ammoo erga midhaan feeniin booda
Ebaluu irraa kuntaala amma kanaa fudhannee jirra. Gatii kanaa walii gallee gatiin biyyaa kanaa qarshii hamma kanaa akkaawuntii isaarra galchaa turre. Hamma garuu akkaawuntii isaarra mallaqni galuuf cheekii kiyya qabsiisaa turan. Cheekii kiyya qabsiisee achi mallaqni isaanii yoo gadi inni cheekii kiyya deebisaa. Bifa kanaan uummata raabsaa turre. Nuti immoo akka keenyatti mootummaallee qindoomina guddaan warra godina Arsiidhaatiin carraa kanaan galtoonfachuu barbaada. Yeroo san turellee warra amma jirullee ijoollee haga har'aan waliin jirtullee ammallee waliin qaate nama 30 ol qabna warra tola ooltummaa hojjetan. Istil yeroo darbe gaafa wiilchee raabsinu ijoollee 15 oltu nu hojii hirmataa ture guyyaa 3 guutuu wiilchee raabsuuf. Gareen keenya jira akka tola oolaa godina lama irra hojjetan ta'anii warri mootummaa jira kan walii hojjetu jaarsonni biyyaa jiru kan yaadaan deeggaran. Kanaaf hawaasa bal'aa walii hojjanne. Kophaa keenya fiinnee kophaa keenya hojjannee eessallee hin geennu. Warra mootummaa waliin qindoomina cimaa qabna ture. Jaarsota biyyaatiin baay'ee wal dubbifna ture. Warri gareen keenya gareen tola ooltummaa waldaa sikkoo mandoo jedhamee waamnu kun ijoollee gaamma 30tu ture. Siraaroo, Shaallaa, Shaashamannee, Nageelleen, Aanaa Adaamtoloo Jiddoo Kombolchaa yookaan Baatuu kanneen keessa yeroo deemaa turre qindoomina cimaa ture. Namni lukaan gaara bu'ee namoota calalee nama fayyadamuu qabu isa addaan baasee miilaan namoonni moora baasanii amma weegaan kan mana ofiitii baadii baajaajii malee deemanii hin beekne warri Ameerikaa jiru yookaan warri biyya alaa jiru mallaqa erga kenne nu asitti fuuruu kennan miila kennan deemnee saba keenyaaf hin tajaajilla jedhanii yeroo san bifa qindoomina qabuun miira ho'aan miira sabummaatiin miira walii rifachuutiin bifa kanaa wal gargaaraa turre. Baay'ee gaarii wanti waan kana kaaseef maali iftoominni jiru maal fakkaata waan jedhuuf jechuudha. Maaliif yeroo garagaraatti dhaabbatichi argitee dhaabbanni kamuu jechuudha. Dhaabbanni tokko yookaan NGO'n tokko gaafa biyya keessatti dhaabatu akkumaan kaase hariiroo qaama hariiroo waliin qabaachuu qaba. Isa kanaaf hariiroo mishaa qabdanii hima beekaa anillee akka wantoonni ati jettu kunniin raawwatamanii karaa kamiin akka deemaa ture argaa turre viidiyooletu jira ragaatu jira jechuudha nan beeka. Isa kana namootaaf ifa akka ta'uuf si gaafadhe jechuudha. Inni biraa mee for example dhaabbanni keessan kunini hojjettootaa fi jiraa miti biraanchii yookaan bakka biraa kan itti hojjetu waajjira tokko qabdu moo waajjira keessan namni yoo fakkeenya gargaarsa irraa fudhachuu barbaade hojjettoota meeqatu nama sana tajaajilaa immoo deebi'eeti bakki argama keessanii dura kaastee turte bakki argama keessanii immoo Nageellee Arsii qofa moo naannoo biraa irrattis ni argamtu bifa kamiin namoonni isin bira dhufanii tajaajilas argatuu danda'an mee waan sadiin kana walitti qabii kaasi. Nuti ammatti kan jirru eeyyamni keenya guutuu Itoophiyaa irratti deemnee hojjechuu dandeenya. Akka labsiin abbaa taayitaa siviil soosaayitii yookaan dhaabbilee hawaasaa nu eeyyametti. Haa ta'uti garuu akka federaalaatti baafannee federaala irraa immoo Oromiyaa dhufnee Oromiyaa keessaa godina shanan Baalee 2, Arsii 2, Shawaa Bahaa godina 5 kana irratti ammatti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin walii galchuu mallatteessanii godina 5 irraa deemnee hojjechuu. Yoo humni keenya dabalaa deeme guutuu Itoophiyaa walii galuu dandeenya. Ammatti waajjirri keenya kan jiru Arsiidhaa magaalaa Nageellee Arsii qofaa damee takka qofa qabna. Waggaa tokko keessa jirra damee takka qofa qabna. Damee bakka biraatiin qabnu. Hojjetaa qacaramaa nama afur qabna hojjetaa qacaramaa. Ijoollee tola ooltummaa hojjan nama amma 31 qabna. Namoonni kun iskeejulii baafatan yookaan sagantaa baafatanii hojjetaan mootummaa jira, barataan jira, qonnaan bulaan jira. Namoonni tola ooltummaan wajjin dalagan namoota hedduu. Isaaniif sagantaa baafna. Guyyaa dalagaa isaanii kan ta'an sagantaa baafnee sagantaa isaa argamanii ifiin ijoolleen ganda Gambiiltoo, Taganda Adaabaa, Takuunoo Asaasaa tan ana Gada Basaasaa,
Dodola Siraaroo hojjetan, Zuwaayii akka hojjetan, Adaama akka hojjetan kunneen iskeejilii mataa ofii baafatanii guyyaa sagantaa isaanii kan isaan dhufanii nu hojjetaa turanii nuti ammatti hojjetaa idilee nama afur qabna akka biirootti ganama galgala argamu. Kun wanta ooltummaa akkaataa hojii argameen waamicha isaanii goonee waamichaan hirmatan ta'a. Namoonni akkamii isin barfii tajaajila argatan kan jedhamuu fi nuti akka hojii hojjetti amma piroojeektii lammaffaa irra jirra. Namoonni baay'een dhufa oduun ta'e nuti gara uummataa dhaqa. Piroojeektii bocnee adii qaatu guddatu fandii barbaannee gara uummataa dhaqna. Fakkeenyaaf piroojeektiin jalqaba waggaa lama 22-23 raawwanne eegumsa naannoo irra xiyyeeffate. Ganda mudhii arjoo aanaan nageellee arsii irratti solaarii kennaa turre, re'iin kennaa turre, daagaa hojjetaa turre. Paarkii Abjata Shaallaa keessatti hektaara gara 270 kan ta'u achi keessatti daagaa hojjetaa baanee hawwata kennaa solaarii bitaa baanee re'iin bitaa fi baanee riivolviingi fandii kennaa fi turre lukkuu akka bitatan waan garaagaraa deeggaraa turre isaan san akka maatiin isaanii hanqina nyaataatiin illee saaxilamne. Naannoo isaanii illee akka hongeen saaxilamee biyyee isaanii irraa duguugamee deemee akka miidhaan kun hammaataan deemne biqiltuu akka dhaaban naannoo akka daangessanii bosonni uumama akka deemu hojii guddaa hojjetaa turre. Irra caalaa namni kan dhufu irra nuti hawaasa keenya dhaqa. Nuti dhaqee piroojeektii keenya bocee hawaasa dhaqee hawaasa tajaajila. Amma lammaffaa irratti piroojeektii nuti harkaa qabnu maal jedhaa? Enhancing inclusion of child with disability promotion of their right. Na hirmaachisummaa namoota qaama miidhamaa kan amma harkaa qabnu. Ammatti yoo ilaaltu aadanii kiyya qaama miidhamaa wal qabatee rakkoon jiru rakkoo hammaataa jira. Mana baasan, hin dhossan, itti qaanaayan akka jiraachuu isaa akka beekan hin barbaadan chaalenjii guddaa jira. Nuti kana dura yeroo baay'ee emerjensii hojjaa turre, konistiraakshini irra hojjaa turre hawaasa kennaaf, qonna irra deeggaraa turre garuu gara hawaasummaa yookaan sooshaal inkluuzinii gara yoo dhufnu chaalenjii kana hin jedhamnu qunname. Namni balbala si cufa. Daa'imni isaa qaama miidhamaa ta'uu isaa akka beekan hin barbaadanii, akka argan hin barbaadanii, galmeessuun barbaadanii, mul'isuun barbaadanii baay'ee tokkotti qaana'an. Baay'ee tokko waan chaalenjii godhu jira. Ifin yaalamee fayyuyyuu uduma danda'u si gaddisiisa dhossan. Maaltu nu qunname kanaa wal qabatee si fakkaate? Haayii takka zuwaayii dhuftee naannoo zuwaayii isinii wal qabatee haasawaa illee waan barbaanne oomishamuun beektaa. Harri zuwaayiin faalama waan jedhamu jira. Intalli achi kaatee dhufte nageellee waa heerumtee fi bishaan faalamisa dhugdeetii daa'ima qaama miidhamaa daa'atti waan jiru irra ka'ee ka jalqabaa qaama miidhamaa deettee kan lammaffaa ka ulfaallee qaama miidhamaa jedhu kolleettimi yeroo mana yaalaa deemtee cheekii goositu. Qaama miidhamaan deettu qaama miidhamaa na biratti hin deettu abbaa warraa mana arii. Chaalenjii hedduutu jira. Kanarraa kaanee waggaa tokko walakkaa kana magaalaa nageellee arsii irratti xiinxallaa garaagaraa yookaan asesmentii garaagaraa hojjannee rakkoo maaltu jira, maaltu furamuu qaba, maaltu fooyya'uu qaba, hawaasni keenya akkamitti tajaajilamuu qaba waan jedhu waa hedduu pilaanii goonee isarra jirra. Kanaan wal qabatee ammatti dura si himeera namoota kana wanni humni keenya gochuu danda'u maali waan jedhu wiilcheerii 51 yeroo darbe raabsinee miidiyaa irra ooleera. Ammatti ammoo namoota kanaaf maaltu malaa maaltu barbaachisaa akka isinitti illee maaltu barbaachisaa maal godhuu qabna waan jedhu gaafii kiyyallee gaafii hawaasa bal'aan illee beekuu qabu gaafii furmaata illee argataa jiru. Fakkeenyaaf amma warra wiilcheerii 51 kenneef kana wiilcheerii kana ispeer paartii isaa meeshaa isaan suphinu kanneen kanneen kan deemanii ifin isaafuu istoorii barbaachisaa inni kun waan chaalenjii godhaaru. Darbee ammoo namoonni maatii qaama miidhamaa mana tokkotti, mana tokkotti nama 3, nama 4, nama 2 qaama miidhamaa nama qabu jira. Namoota kanaaf ammoo carraa hojii dabalataa yookaan alternative livelihood solution waan jedhamu jira. Namni kun daa'ima ofii qaama miidhamaa san qabatee daa'ima isaa san bira taa'ee akkamitti jiruu fi gaggeessuu qaba. Akkamitti hojjechuu qaba waan jedhu hojii manaa keenya guddaa nutti ta'eera. Diqqaatee istoorima meeshaa isaanii kennee meeshaa isaanii san jalaa yeroo bal'aa'etti suphinee fi sirreessinee fi isaanuu kennullee oduu qabaanne waan jedhu qabna. Naannee hojii nuti hojjetaa jirru hojii kana kan biraa ammoo ammatti illee yeroo san sikkoo mandoo
aanaa godina lama keessatti waan san hojii emerjensii san nu dhaqqabanii ammallee hawaasni keenya kan nu bilbila gaafii nu gaafataa jiru harkuun harkatti arraabde nu jedha. Kan nu gaafataa jiru aanaan siraaroo baay'essa. Shaallaa illee baay'essa. Uummanni oomishaan shashaman illee fooyyee qaba. Nagiillee arsii irra garuu baadiyyaa irra gandi torba guutumaan guututti midhaan barana hin geenyeef. Ganna darberraa hamma ammaatitti bitatanii nyaataa jiranii midhaan facaafatanii illee ganaa bitachuu deemu. Inumaayyuu yeroo darbe gara gandaas ispaaltii horii naannoo baddaa kana deemee ture. Namoonni bayanii firarra deemanii karraa mataa argi gandoota torban kana keessa ba'anii yeroo raamatan san haayita akka mallaqa keenyaaniif ammallaqa hin barbaadu midhaan naa kenn jettee midhaan kadhaa kan warri jiraatuu fi warri isaa jiraatu ammas rakkoon kun biyyas qoraanullee qoraan gaafii keessa nu galcha hawaasni akka nu dhufu wanni kun mee maaltu jira ibiin nu gaafatan warri sikkoo baramandoo maalirra jira mijaa nu gaafatan ammatti noomaa goban qabnu yoo sochiin jiraate yoo wanni arnu yuunivarsiitiin dhaqqabnaa jedhatuma ofirraa deebisaa irraa hojiin keenya naannee nuti hawaasa bira deema. Nuti rakkoo isaa qo'atee gaafatee bira deema. Hawaasni keenya baay'ee yoo nu bira dhaqnee kallattii kanaan karaa kanaa isin gargaaru danda'u jenni isarra hundee hawaasni bira dhufa malee nuti bira deema hawaasa keenya. Baay'ee gaarii isa kanallee wanti si gaafadhee fi namoonni rakkataan eessa dhaqee eessatti tajaajila isaa argatuuf deema waan jedhu akka ifa ta'uu barbaadeeti. Maaliif dhaabbanni kun dhaabbata haarawaa waan ta'eef asumaan beeksisuullee barbaadeeti. Inni guddaan wanti ati kaaste kun waa'ee hedduu waan dhugaadha. Baay'ee irratti hojjetamuu qabu waan dhaabbanni ICDO yookaan Isikoo Mandoo Oromiyaa qofti irratti hojjetee waan kana furu jedhee hin yaadu. Inni maaliin yoo jenne wantoota namoonni qaama miidhamaa dhossuu mana keessatti ijoolleen isaanii qaama miidhamaa yoo ta'e kun aadaa baratamedha. Aadaa silaa argitee namni keenya addaa miti kalees dhossaa turanii kun waanuma kalee irraa dhufaa jedhee jijjiiramuu qabaan dhaamsa kenna. Haa ta'u namni gaafa argitee qaama miidhamaa tokko mana keessatti dhossitee keette namni nama sana tajaajiluu fi namni biraa hojii hiikee mana taa'a. Kanaaf oomishtummaan silaa waan argachuu qabu hin argatu namni manni sun jechuudha hin rakkataa. Namni tokko qaama miidhamee rakkate maatiin guutuun namoonni hedduu faana rakkatanii jechuudha. Isa kana maaliif isin qofa osoo hin taane namoonni gama amantaatiinis gama mootummaatiinis waan kana irratti gadi fageenyaan hojjetanii qaama miidhamtoonni kamuu qaama miidhama yoo jennu qaama miidhamaan anuma jechuudha. Anaafsi jechuudha. Oduu amma akka tasaa ta'ee qaamni tokko yookaan namni addaa qaama tokko keessa balaa tasaatiinis haa ta'u namni tokko waan tokko miidhamuu danda'a. Gaafana immoo argitee immoo dhalootumaanuyyuu namni gaafuma dhalatu miidhamaa ta'ee dhalatuu danda'a. Inni kun immoo abaarsaa miti. Namoonni hedduun akka abaarsaatitti akka gadaantummaatti akka miidhamaatti yeroo fudhatan argina. Inni kun gonkumaa waan ta'uu hin qabne hawaasni keenya waan kana irraa baratee gaafa rakkoo kan kee baaftee nama tokkotti nama rakkoo kee furuuf danda'u sanitti rakkoo kee himatte rakkoon kee ni furama waan ta'eef hawaasni keenya bakka jirtanitti waan yoo namni tokko qaamni miidhamaan tokko mana keessan keessa jiraate osoo dhossuu baattanii qaama isin gargaaruuf yookaan namootaa fi ifa gootanii gargaarsa namni sunis argachuu qabu. Akka argatu gootanii ofiillee immoo rakkoo qabeenya yookaan ekonomii miidhamuu jalaa gara hojiitti bobbaatanii hawaasa waliin baatanii hawaasummaa dhimma hawaasummaatilee waliin jiraachuu dandeettu. Namni qaama miidhamaa tokko qabu
qaama hawaasummaatti waliin nama waliin hirmaatuu hin danda'u. Inni yeroo hundaa nama sana mana keessa waan dhoksee jiruuf isa tajaajiluutti yeroo dabarsa waan ta'eef jechuudha. Inni kun rakkoolee furamuu qabanii rakkoolee isin qofaan furaman oduu hin taane rakkoolee dhaabbata isin fakkaatu waliin ta'e akkasuma mootummaa fi dhaabbata miti mootummaa kan biroo waliin illee rakkoolee furamuu danda'anii abbootii amantaas dabalatee jedhee yaada. Dhimmichi kun dhimma kana haa ta'u wantoota kana irratti dadhabbiin keessan hin beekama jira ikoonomiin wantoonni jira mitiree namni gaafa nama tajaajiltu gaafa namaatti waa kennitu nama irraa waa fuuta. Waa nama irraa osoo hin fuudhin waan nama kennitu hin qabdu mee isin yeroo garagaraatti yeroo namoonni rakkoo biyyaa arganii walii sassaabanii isinii kennan hawaasaan geettan immoo dura kaastee jirta akka ifa gootu barbaadeeti. Fandii kana eessaa argattu? Meen fandiin keessan yookaan gargaarsi waan hawaasaan deemtanii gargaartan kana eessaa argattu? Fandiin ka'umsi kenna Sikkoomandoo. Warra Sikkoomandootti mana nu baase. Warra Sikkoomandootti maqaan uume. Warra Sikkoomandootti hawaasa ol nu geesse. Akkatuma yaa'aa turteef akkuma itti quuqamaa turte maqaa Sikkoomandoo hedduu itti quuqamaa turre. Haga federaalaa maqaa sanii laayisensii qabaachuu yookaan eeyyama qabaachuu baay'ee barbaadaa turre. Ammoo tarii wanni kun gufuu nutti ta'e hawaasa keenya biraa akka hin geenye baraan barruu waan jedhuuf maqaa san yeroof hawaasa biraan ammallee Sikkoomandoon beekamna. Mootummaa biratti yookaan waraqaan keenya ICD ta'eera waan jedhu irra deebisee kaasuu barbaada. Fandii eessaa argatta waan jedhuuf Sikkoomandoo jalqabni keenya yeroo itti aanutti ammoo UNDP yookaan JEF warra jedhamu jira. Geographical Environmental Facility warra jedhamu jira. Mallaqa xiqqoo namaa kennanii environmentii qofarra akka hojjettu eeyyamne isaan. Geographical Environmental Facility mallaqa xiqqoo si kennanii hawwataaf qusannaa irra akka hojjettu leetoo hawaasaa irratti jiruuf jireenya uummata akka fooyyessitu namoonni muka horanii cilee baasan namoonni qoraan gurguruu dhiisanii cilee baasuu dhiisanii waan biraa daldala xiqqaa keessa hagalan mallaqa xiqqoo si kennan miliyoona tokko ajaa'anu kennan 22-23 waggaa lamaan isaanirraa birrii ammasanii arganii gargaaru birriin sun birrii hojii hojjisiisu ta'eetii miti garuu ofii kenna hawaasa hirmaachifne kan uffata keenya keessa qabnullee itti daballee ree oduu viidiyoo konekshinii guddaa jiraate footoo isaaniillee amma kun biiroo keenya irra jira soolaarii 93 ree 112 leenjii garaagaraa ganda mudhii arjoo irratti ganda mudhii arjoo yookaan paarkii abjata shallaa bakka gadamsi gammoojjii argamu jirutti uummata tajaajila kana kennee bira dabarreerraa warri dooleera kennaa UNDP hin jira isaanii yookaan JEF jennu saniin kan lammataa kan amma magaalaa Nageellee irraa Arsii irratti hojjetaa jirru koomishinii Awurooppaa irraa miliyoona gara 5 arganne waggaa lammaffaa keessa jirra. Qaama midhamtoota kana karaa leenjiitiin karaa deeggarsa meeshaatiin mallaqa isaan biraa ka'een uummata tajaajilaa jirra. Ammallee mallaqni isaanii miliyoona 5 sun qofti tajaajilu dhuunfaan namoonni gargaaran jira. Dhaabbata biraallee walii galtee uumnee kan deeggaran jira akka Agaappee Moobaalitii Itoophiyaa jedhamu isaan illee wiilcharii dhiyeessanii wiilcharii yeroo darbee isaan nu dhiyeesse nuti ammoo fe'iinsa isaa guyyaa sana hojjetaa achi oolee birgoo hojjetaa achi dhufee wiilcharii kana hidheef waan garagaraatiif waan barbaachisuuf baasii karaa dhaabbata keenyaatiin habaafnu malee nuti ammallee qindoominni kenna dhaabbata akka Kosaappii duras hin jedhe Kosaappii jechuun warra garee ofiin of gargaarsa hundeessu nu deeggaru leenjiin duukaa kennamu nu hordofanii deeggaranii qooda fudhattoota hedduu qabna. Ammatti keessattuu Itoophiyaa keessatti maddi fandii doonorii kennan baay'ee xiqqaatullee haga taate wayii qooda fudhattoota hin qabne yookaan isteekholdarii hin qabna waan jedhu yaada sii kaasuu barbaadeeti.
Baay'ee gaariidha. Jechuun yeroo dhaabbanni kun akka hin beekutti yeroo dhiyoo ka hundeeffame konnekshinii bareedaa qabdu. Konnekshinii cimaadha. Biyyoota alaa for example amma gara Awurooppaatti dhuftanii Awurooppaadhaa fandii argattuu jalqabuunu jabina keessanii asumaan hedduu jabaadhaa hojii bareeda jirtanii jechuu barbaada. Asumaan dhuguma jechuun dhaabbonni biyya keessaa akkuma amma dheengadha Agaappee ka jedhu warroota waliin wilcherii raabsaa turtan argee jira. Isaanis hin jiru. Viidiyoo hin argisiisna asirratti. Kanaaf dhaabbata akkasii sanniin waliin hojjetuun baay'ee nama gargaara. Yoo isiniyyuu jalqabdanii jirtanii dhaamsa kiyyaa. Immoo asumaan maal jechuu barbaadna yeroo baay'ee namoonni biyya ormaa jiran kun argitee yoo rakkoon dhufee nu amma nu yeroo baay'ee yoo rakkoon wayii dhufee rakkoon wayii dhalatee rakkoo sana furuu fi hin ka'ini hin dammadhu hin teenna. Maaliif namni kennu danda'eera maalii ka jedhu immoo rakkoolee diddiqqaa akka amma qaama miidhamtoota mana keessa dhufan kana baasanii argisiisuu hawaasa waan bishaan dhugaatiis haa ta'uu namoonni rakkoolee garaagaraa jiran kabaasu eenyu dhaabbata NGO'wwanii fi mootummaa naannoo sana keessa socho'u qaama naannoo sana keessa socho'uudha. Nu haga waa dhageenyutti haga waa arginutti haga waan namni wayii yookaan dhaabbanni wayii waan wayii gargaarsa gaafatutti hawaasni kun baay'ee ijaaramee akkasitti fandii godhu yeroo baay'ee ka deemuun arginu yaa waaqa biyya jiraanne kanatti rakkoo dhalate furuu irratti baay'ee fuulleffanna waan ta'eef mee asumaan jechuun hawaasni biyya ormaa mee sikkoo mandoo akkuma kaasne kan manaa nu baase irra deddeebitee jedhaa jirta kan manaa nu baase sikkoo mandoodha jette dhugaadha maaliif nullee karaa hawaasni sikkoo mandoo Noorwee karaa keetiin hawaasa dhaqqabneerraa dhugama. Mee warroonni sikkoo mandoon biyya ormaa jiru kan kaleessa manaa isin baase fi har'a rakkooleen isin adda furuu barbaaddanii hanqina qabeenyaatiin dinagdeetiin akkasumas pilaanii wayii of afoollee qabattanii wantoota san dhaqqabuu ka dadhabdan kan hawaasni kunniin isinii dhaqqabuu qaban jettee yaaddu. Mee dubbadha asirratti akka hawaasni bareeda warra sikkoo mandoo qofallee miti waan kooraa fa'anii fardi wallaalu jedha warri kennan. Nama guddaallee hin dhaananii shabbeenumatti mul'isan illee jedhanii dhugaa kaleessa sikkoo mandoo manaa nu baase haga sikkoo mandoo manaa nu baase jedheen booda nu akkuma isinii biyya ormaa jirtan san rakkoo hawaasa kennaa dura hin beeknu ture. Dhugaa dubbachuuf. Lafa piroojeektiin jirutti qacaramee dhaqnee mindaaf hojjennee biraa gallaa miirri aantummaan jiru miirri nama namoo hin jiru miirri hawaasa rakkoo isaa hubachuu hin jiru of jiraachisuuf mindaa keenya qofaa fiigaa turre. Maqaan sikkoo mandoo kabajaa guddaa nu hore. Jaalala guddaa nu hore akka dhaabbata hundeessuu nu taasise dhugama maqaan kun maqaa guddaa naaf irra deebi'ee dubbadhaa maqaan kun naaf maqaa guddaa aanaa Adaamtulluu Jiddoo Gombolcha Shawaa ba'aa deemnee ganda waajii tokko jira jettama ganda reejii jedhama qarqara siixee irraa dhaabbatni sikkoo mandoo Minisootatti nu erga jennaan akkamii akka nu simatan akkamii akka nu kunuunsan akkamii akka nu wajjin rakkatan himuu hin danda'u. Gara gaafii keetti yoo deebi'e nuti ammatti lafee mormaa otti badde taaneerra. Hawaasa bira geennee rakkoo guddaa argineerra. Keessattuu amma qaama miidhamaa wal qabatee rakkoon jiru amma fakkeenyaaf dhaabbanni Agaappee meeshaa ispeer paartii yookaan jijjiirraa nuu kennee deemeera. Sadarkaa xiqqeenattuu meeshaa kana eessa goona waan jedhu gaafii guddaan jira. Maaf ogeessi isa meeshaa kana booda supullee jiraachuu isaa dirqama. Maqaa dheengaddaa nama 110 wiilcheriif galmaa'e.
ka wiilcheer argachuu danda'u. Garuu humni keenya nama 51 qofaa kenne. Garaagarummaa jiru wajjin naa beeki. Nama guddatu fi haga wiilcheer kana keenya booda namoonni hin galmoofne kan dhufaa galmaaraan maaksimaam gara nama 200 ga'eeramu. Akka keenyatti Apriilii keessa illee yoo dandeenye riisortii yoo argame wiilcheerii deebinee keenya karoora jiru qabna. Namoota baay'ee wiilcheerii dhabeera waan taateef namoota baay'ee sababa wiilcheerii dhabiisaatti barumsa irraa fira waan taateef keessattuu deengadda wiilcheerii raabsine kun hawaasa keessatti taanuu caalaa akka beekamu taasise hawaasni maqaa keenya akka beekamu taasise warra sikkoomandoo nageellee arsii jedhaniin siraaroo irraa shaallaa irraa nu bilbilaan wiilcheerii guddaa san gisee raabsa argame namni baay'ee nu cinqaarama. Amma ammoo agabbii moobaayilitii wajjin yoo isin riisoorsii qabaattan wiilcheerii argine kamiyyuu carraa duraa isinii kenna waan jedhu walii galtee irra geenne waliillee mallatteessineerra karaa kanaan itti deemarra. Sikkoomandoo qofaa miti namoonni dhuunfaallee waldaan garaagaraallee yoo nu deeggare deeggarsaanii isaan fuunee hawaasa rakkataa biraan ga'uuf nuti yoomiyyuu sa'a 24 qophii. Gareen kiyya ka ogummaa na gargaaru jira, ka barreeffamaan na gargaaru jira, boordii qaba, manaajimentii olaanaa qaba, tola oolaa qaba, qacaramaa qaba, damee garaagaraa qaba. Kanaaf yoo amma rakkoon lamaan nu keessa bilbilu tokko rakkoo qaama miidhamaati. Lama ammoo ana nageellee arsii keessatti namni ammaa tana kun bitatee nyaataara, kun raamatee nyaataara. Yoo ji'a lamaan booda facaasa seenanii waan midhaan sarettaa yookaan facaasan bitanii warri hin facaafanne hedduutu jira ganni torba. Kun nu cinqaa waan taateef namni rabbi isaa laaffise namni martinuu dalageeti fuuree fuudhaa naa galaa dadhabee fuudhaa naa galaa durallee waanuma qaban irraa kan akkaatota guyyaa lama dhugu takka irraa hambisee kan guyyaa yeroo guyyaa takka irraa hambisee akkasiin dura dhaabataa tura waan taateef ammallee waan rabbi isaan gargaareen hawaasni keessa isaanii boonaa ture namoonni keessa isaanii ergamaa ture uummanni aanaa nageellee arsii ganda torbaa keessa jiraatu ammallee rakkoo roobaa irraa akka ka'e roobni bira deengaddaa badirra kan ka'e hanqina sanyii filatamaa dhaabuu fi hanqina midhaan mana nyaatan rakkoo keessa jiru ammatti kun lamaan rakkoo yeroo ammaa mootummaan illee beeku hawaasni illee beeku waan ta'eef asirratti qaamni deeggaruu danda'u deeggareen harka fadhimnee simanna hawaasa keenya biraan geenye ragaa qabatamaa hundaan dhiyeessanaa fi kanaaf sikkoomandoo qofaa miti dhaabbileen kamiyyuu fakkeenyaaf amma agaappeen sikkoomandoo miti kosaappi sikkoomandoo miti yuunidiippiin sikkoomandoo miti sikkoomandoo hawaasa bal'aa uummatas keessaa ba'ee uummata hawaasa kanarraa ba'ee uummata hawaasa kanarraa dagaagee madaan sarbaan ta'e ibidda aantee gubata jedhanii sikkoomandoowwan ni jennu sarbaan ta'e ibidda aantee gubata jenna. Isaan akka doonii irratti ilaallu qe'ee isaaniiti, maatii isaaniiti, abboota isaaniiti, obboleeyya isaaniiti, haawwota isaaniiti. Kanaan carraa kanaan namoonni fandii biraan nu arguu danda'an illee yoo jiraate nu barbaadaa jenna. Hordoftoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirtanii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenyaatiin kan waliin jirru obbo Tashaalee Hamdeeti. Obbo Tashaalee Hamdee akkuma beekamu hojjetaa yookaan hundeessaa fi hojii geggeessaa dhaabbata yookaan NGO sikkoomandoo yookaan ICDO jedhamu kan naannoo nageellee arsiitti argamu waliin kan jirru rakkooleen nu kaasnee irraa haasaa jiru akkuma argaa jirtani rakkoolee dhimma hawaasummaati. Dhimma hawaasummaa keessatti rakkoolee diinagdee jiru, rakkoolee fayyaa jiru, rakkoolee harki qal'innaa waan dhabuu fi akkasumas namni gama misoomaanii maaltu jira waan jedhu kaasneeti kan waliin haasaa jirru. Yoo
waan kana namoonni dhimma kana argaa jirtanii fi hordofaa jirtanii akkuma jirbiin walitti heddummattee arba hiiti jedhamu sana namni NGO'n tokko rakkoolee amma asirra kaasaa jiru badhaa kana. Rakkoolee akka namoonni qaama miidhamtoota dhossan kana furuu kan danda'u dhaabbata kana qofaa miti nu'u hawaasa naannooti abbaalee abbootii amantaa naannooti. Kanaaf hundi keenyatti hirmaannee waan kana haga danda'ame rakkooleen naannoo keenya jiran rakkoolee xiqqoo miti rakkoolee baay'eedha. Kun kan dhaabbanni kun ICDO'n kun arge rakkoolee xixiqqoodha. Rakkooleen gurguddoon kana caalan hedduun nama keenya keessa akka jirani ni beekna. Kanaaf waan dandeenyuun akka cinaa dhaabbannu jedhaate nus for example akka namoota akka ka'umsa ta'uu fi wantoota tokko tokko gama bittaatiinis haa ta'u warroota qaama dhaabbatanii deemuu hin dandeenye for example waan akka kiraanchii gumaachuu fi asumaan waadaa isinii seenna namoota 5 haga 10 kan ta'an jechuudha. For example like kiraanchiin wantoonni akkanaa kunneen namootaaf hedduu barbaachisaadha. Isa kana Oromiyaa Digital Media maqaa Oromiyaa Digital Media fi maqaa kiyyaanii namoota haga 5 haga 10 kan jiranii fi bifa danda'ameen kan nu rakkisu gara biyyaatti galchuudha waan ta'eef isa sana yeroo garagaratti akkaataa karaa namaan erguus haa ta'u karaa poostaanis erguu haa ta'u karaa garagaraatiin akka namoota nu dhaqqabsiiftanii gumaacha goonaa. Isa kana immoo namoonni kana qofaa miti namoonni maallaqallee gumaachuu danda'an akka dhaabbata kana cinaa dhaabbatan jedhaati. Mee nullee waan jechuun akka dhaabbata jechuun Oromiyaa Digital Meediaan illee gara dhaabbata tokkotti waan deemaa jiruu fi waan kana maqaa isaatiin goona jennee akkasumas namoonni dhaabbata keessanii innis waa gumaachuu barbaadan asumaan itti hirmaadha isiniin jedhaati. Mee obbo Tashaalee yeroo keenyallee waan nu daangessaa deemaa jiruu fi wantoota rakkoolee naannoo keenya keessa jiranii fi hojiilee isin hojjetaa jirtanillee guyyaa yookaan daqiiqaa muraasa tanatti dubbannee fixuu hin dandeenyu yeroo biraa irra deebina. Yeroo biraas waan kana irra deebinee dubbachuu dandeenya. Mee asitti arra silaa asirratti utuu dubbadhe osoo wanta wayii jedhee wanti jettu waan si jalaa hafa yoo jiraate isa sanii nu jedhiitiiti. Proogiraamii yookaan sagantaa keenya kan guyyaadhaa asumaan xumurra. Baay'ee galatoomii ulfaadhu waan nuuf arjoomtanillee wanni amma kaasuu barbaadu diqqaatee waan lamarraa yaada kennuu barbaada. Kan qaamidhamaa kun deeggarsa yeroo dheeraa waan barbaachisu. Akkamitti deeggarsa yeroo dheeraa barbaachisa jettee leenjii isaan barbaachisa. Fakkeenya namni qaama miidhamaa qabu tokko qaama miidhamaa san biratti isa bira taa'ee isa bira oolee hojii harkaa waan garaagaraa baratee galii ofii akka cimsatu leenjiinii fi deeggarsa itti fufiinsa qabaatu osoo kennameefi namoonni akkasuma deeggaruu danda'u argamanii waan jedhu akka kenna qabna. Inni biraa immoo sentarii tokko oduu nageenya irra qabaannee sentariin kun istoorii mataa ofii qabu waajjira mataa ofii qabu qaama miidhamaan dhufee achi meeshaa ofii suphatee deemee haala barbaadin hawaasa keessa ba'ee galee hawaasummaa keessan makamee jiruuf jireenya isa amma fakkeenyaaf akka dhaabbanni addunyaa fayyaa gabaasa dhiyeessutti piresentii 7 ol namoonni addunyaa kana jiran qaama miidhamaa jedhama. Piresentii 7 kana wajjin nama maatii nama yoo ta'e piresentii meeqa dhufaara gara 24 dhufaara. Nama qabnu keessaa piresentii 24 sababa qaama miidhamaatiin misooma ala goonirra. Namoota kana immoo gara misoomaa fiduuf na dhagaamattaan.
Silagaa. Namoota kana gara misoomatti fiduuf hawaasummaa keessa hirmaachisuuf ilaalcha gadaantummaa isa bira jiru kana keessaa baasuuf hirmaannaa fi deeggarsa walirraa hin cinne barbaachisa. Leenjii isaan barbaachisa. Leenjii xiinsammuu yookaan saayikooloojikaal tiriitmentii isaan barbaachisa. Jajjabeessuu isaan barbaachisa. Ganamaa galgala hordofuu isaan barbaachisa. Bira dhaabachuu isaan barbaachisa. Meeshaa isaanii isaan suphaanii qaama miidhamaa hojjetee of jijjiiruu danda'u hedduu osoo jiru deeggarsa xixiqqaa dhabuun hawaasa keessaa baay'inaa waan taateef kanarratti xiyyeeffannee akka hojjennu barbaadna. Kun hojii yeroo dheeraa nama gaafatullee hojii leenjiin deeggaramuu qabullee hojii itti fufiinsa hojjetamuu qabullee waan jedhu qabaa. Kanarratti namni nu gargaaruu danda'u karaa namummaatiin karaa waaqaatiin waan guddoo tanaa dhageeffattoota kiyyaaf dhaamachuu fi bira bulfachuu barbaada. Inni biraa kan naannoo hanqina roobaatiin wal qabatee gandoota gammoojjii keessatti yeroo baay'ee hanqina roobaa uumamu inni sun waan darbee uumamu. Fakkeenyaaf bara 2022 kan warri komandoo gargaare deebii amma barana waggaa afurmoo meeqaan booda 2026 hanqina midhaan nyaataatiin gandoonni 7 saaxilamanii inni kun waan darbee uumamu waan taatee waan kanarratti illee namoonni danda'an nu bira yoo dhaabatan hawaasa keessan bira isinii kennaanii hawaasa keessan isin dhaqqabna. Gandoota maqaa kaasuu barbaachise algee jilbatoo jedhama, mudhii arjoo jedhama, shaallaa biilaa jedhama, daakaa lamaan jedhama, gaaleef qelloo, haadhaa bosoo gandoonni jedhamu kunneen namoonni naannoo kanaa baaniin beekan waan taateef asirratti nu bira dhaabadhaatiin isin gaafataa waan ta'eef maalirra jirtan nuun jedhanii bara quba nu qabanii jedhanii nu gaafataa waan taateef nu bira dhaabadhaa nu hirkisaa hawaasa keessan gargaara waan dandeettanii waan jedhu dhaamsa dabarfachuu barbaada. Waan carraa kana keetaniif hundaa ol galatooma ulfaadhaa nurraan badina isiniin jenna. Ayyee ulfaadhu galatoomii dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kabajamoo kan hordofaa jirtu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii keessummaati. Qophii keessummaa keenya guyyaa har'aatiin obbo Tashaalee Hamdee waliin geggeessaa turre. Akkuma argitan dhimma hawaasummaa, dhimma rakkoolee naannoo keenyaa, rakkoolee naannoo keenyaa, hawaasa naannoo keenyaa mudatan irraati kan haasofne. Rakkooleen kun immoo gargaarsa keenya barbaada. Akkuma dura kaasaa turre jirbiin walitti heddummatti arbahiiti jedhanii rakkoo nama qaama tokkoon furamu yaalu kana irratti hirmaannee hundi keenya haa gargaarru jedhaati. Qophii keenya kan guyyaa har'aa kanumaan goolabna. Obbo Tashaaleetillee sagantaa keenya kanarra atti argamtee gaafiif deebii gaafatamtee fi waan deebii nu kennitee fi horii bulli jedhaati. Yeroo biraa immoo bal'inaan dhimma kana bal'isnee walitti deebinaa hagasii fi nagayaan nu turii horii bulii deebanii siin jenna galatoo. Isinillee ulfaadhaa galatooma warri Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa naaf firuu keessaniif rakkoo hawaasaa miidiyaa irra bahee akka dubbadhu carraa waan na kennaniif galatooma ulfaadhaa horaa bulaa.